gooftaatu arraba koorratti aanatti midhaadhee akkuma namaatti waameen hin oolu dhimmoduu marfadhoo si malee gooftaatu boqonnaan argadhu. Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu? Gooftaa inni nagaa nu kenne maqaan isaa ulfaatu.
sagalee waaqayyoo keessaa kutaa tokko isinii dubbiseetan sagalee waaqayyoo waliin qooddan kan jedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaa waaqayyo ture. Inni kuni jalqabuma jalqabee waaqayyo bira ture. Wanti hundinuus isumaan ta'e. Waan ta'e kam keessas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessaa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti in ibsaa. Dukkanichi immoo isa bira gahuu hin danda'u jedha. Akka mata dureetti akka jedhee sagalee waaqayyoo isiniif qooda. Yeroota keessaniif dabarsuu hin dagatina. Isaanis yoo dhagaan gaarii waan ta'eef sheer yoo walii gootaniif nama bira gahuu hin danda'a waan ta'eedhaafiti kallattii hordofaa jirtaniin sagalee waaqayyoo kana waliin haa dhageenyu. Akka mata dureetti akka jedheetan sagalee waaqayyoo isiniif qooda. Nuyi sagalee qabna jedheen qooda. Kutaa kana yoo dubbiftan waan hundumaa dura kan ture sagaleetu ture jedha. Namni isin turre, lafti isin turre, ifti isin turre, sagaleetu ture. Waan hundumaa dura kan ture sagaleetu ture. Hunduma isaa dura gara kanatti kan fide, gara bifa godhachuutti kan fide, gara lafaatti kan fide, ifa kan fide, nama kan fide sagalicha. Innumti immoo ofii isaatii waaqayyo ture. Kan nama dhibu keessa Macaafni Qulqulluun kan dubbatu otoo lafti ibsameen hin uumamin iyyuu waaqayyo jira, garuu lafti collobboo gadi fagoodha, dukkanaadha. Uumama tokko yoo dubbiftan garuu erga inni dubbate ta'i ittiin jennaan lafti hin uumame. Iftaa ta'e, haleluuyaa, ifatu ta'e itti fufiinsaanitti tokko lama jedheetu sagalichaan hojjetamuu jalqabe jechuudha. Waaqayyo tokko jedhee jireenya kee hojjechuu haa jalqaba. Nama sagalee kana dhagaa jiruuf inni ergaa qaba. Ati garuu sagalee qaba. Dhaggeeffadha waan tokko isinitti hima. Nama humna qabu miti. Nama qabeenyaa qabu miti. Nama sagalee qabu sodaadhaa. Nama sagalee qabu. Sagaleen meeshaa tokko hin qabu, garuu hin hojjeta. Lafuma teessanii sagaleen hojjechuu danda'a. Sagaleen ilamame ajjeesuu danda'a. Sagalichi mee jiraachisuu danda'a. Sagalichi banuu danda'a. Haleluuyaa. Humna sagalicha keessa humna hojjetutu jira jedhamee barreeffamee jira. Sagalicha keessa humna hojjetutu jira jedhamee barreeffamee jira. Galgala kana otoo sagalee kana dhagaa jirtu hidhaan kee hiikama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin cufaan kee habbanamu. Sagalee kana dhagaa kan jiru biyya kam teessanii alaa keessa teessanii sagalee kana dhagaa kan jirtan humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin hidhaan keessan kamiyyuu kan cufe haa ta'u. Waaqayyo lafa kana irratti maalluu kenna yoo jettan sagalee. Phaawulos gaafa dubbatu meeshaan keenya dubbichaanidha. Sagalichaan wanti nu ittiin lollu, wanti nu ittiin mocha argannu sagalee nuuf kennamedha. Waaqayyos dhala namaatiif sagalee kenna. Sagalee akkamii? Sagalee jireenyaa, sagalee abdii, sagalee guddinaa, sagalee fayyinaa nuuf kenna. Sagalee nuuf kenname keessa jira fayyinni keenya obboloota ko. Sagalee nuuf kennamu keessa jira milkaa'inni keenya. Haleluuyaa. Jalqabuma kan ture iyyuu sagalicha. Jalqabicha kan ture mana miti, makiinaa miti, jalqaba kan ture qabeenyaa miti, sagaleetu ture. Haleluuyaa. Mee kottu dhaggeeffadhu, waan hundumaayyuu dhabi, garuu sagalee qabda. Nan dubbadha ammas ati sagalee qabda. Tarii seexanni kanaan booddee siin jechuu danda'uu danda'a.
Kanaan booddee ati abdii hin qabdu jechuu danda'a. Ati jireenya hin qabdu jechuu danda'a. Garuu sitti nama dhaggeeffadhu. Waa hin qabdu yoo ta'e iyyuu, cuufamee jira yoo ta'e iyyuu, dhabdee jirta yoo ta'e iyyuu, sagalee qabda ati. Haleluuyaa. Sagalee isa hundumaa gochuu danda'u. Sagalee isa mee gamatti banuu danda'u sagalee qabda. Dhaggeeffadhu. Namni sagalee qabu immoo hin danda'amu. Namni sagalee qabu immoo nyaatamu. Namni sagalee qabu immoo iddoon taanetti namu. Amantiidhaan isin iyyuu ani sagaleen qaba jedha ofirratti dubbadhaa. Maddaa jookombrosee laaraatoo. Haleluuyaa. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen addaan kun gurra kee irraa haa dhaga'amu. Inni gurra kee cufe maqaa Yesuus Kiristoosiin gurra kee irraa haa cabu. Inni sammuu kee qabu maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuu kee irraa haa cabu. Garuu waan tokko sitti hima. Atiif ani sagalee qabna. Haleluuyaa. Sagalee isa galaana gargaaru. Sagalee isa seenaa namaa geeddaru sagalee qabna nuyi. Maalaa doosoo kobbaa baaba. Sagalee har'a dubbatamu kanaan waanjoon sirraa hin cabaa. Sagalee har'a dubbatamu kanaan haleluuyaa cufaan sirraa banamuu hin danda'a. Maataa doota baaba. Maal jedha? Waan hundumaa dura kan ture isan sinitti hima. Uffata mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa irraa akka jedhu uffata dhiiga cuubame tokko in uffata maqaan isaa sagalee Waaqayyo jedhame. Uffata dhiiga cuubame tokko in uffata. Innis maqaan isaa sagalee Waaqayyo jedhame. Haleluuyaa. Uffata dhiiga. Nuyi Kiristoosin uffannee jirra. Sagalicha uffannee jirra. Gooftaa jireenyaa kan uffannee jirra. Mul'ata Yohaannis irraa ka'e. Uffata dhiigaa cuubame tokko uffata maqaan isaas sagalee Waaqayyo jedhame. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyo. Dhaggeeffattaa? Isa hidhadhaa jedha miti Phaawulos. Sagalicha hidhadhaa jedha. Nuyi kan hidhachuun kan nurraa mul'atu dhiiga Yesuus Kiristoosidha. Dhiigni Yesuus immoo maalidha wettaan sagalichuma. Dhiigni Yesuus jechuun sagalicha. Sagalichi Waaqayyo. Haleluuyaa. Dursee ture kaa. Sagalichatu dursee ture. Dhiiga cuubame jedha. Dhiigni maali? Dhiigni Yesuus maalidha jettan sagaleedha. Dhiigni Yesuus Kiristoosiin fayyisa. Dhiigni Yesuus Kiristoosii cubbuu hundumaatti nama qulleessa. Maalidha inni yoo jettan sagaleedha. Mittuma fufeen Qorontos isa dura tokko 8 lakkoofsa 6 dubbisa akka jedha. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Uffee haleluuyaa. Ila dhaggeessanii nuuf garuu Waaqayyo isa tokkichatu jira. Yoo namni dhabame iyyuu dhaggeeffadhu. Yoo namni Yesuus hin jedhu dhabame iyyuu yoo hiriyaa si jajjabeessu dhabde iyyuu haadhaaf abbaa yoo dhabde iyyuu siif garuu Waaqayyo isa tokkichatu jira. Abeet. Siif garuu isa dura ture. Isa jalqaba ture. Haleluuyaa. Siif garuu isa tokkichatu jira. Obboleessa koo isa amanadhu. Yesuus kana amanadhu mee. Haleluuyaa. Waan hundumaarra iyyuu Yesuus kana amanadhu. Innis abbaa isa waan hundumaa uume. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumame. Isa nus ittiin jiraannusii jedha. Wanti hundumtuu isaan uumame. Yesuus isa wanti hundumtuu isaan uumame. Nus ittiin jiraannudha. Phaawulostu jedha. Kiristoos isa wanti hundumtuu isaan uumame. Nus isaan jiraanna. Wanti nu jiraachus isa duwwaadha. Sagaleetu nu jiraachisa abboof. Macaafni qulqulluun namni biddeena duwwaadhaan qabeenya duwwaadhaan akka hin jiraanne nutti dubbata. Maal malee sagalee namni hin qabne jireenya hin qabu. Sagalee namni hin qabne
Eh? Humnan qabu, abdiin qabu. Namni sagalee hin qabne garatti deemu hin beeku. Dhaggeeffadhu. Qabeenyaatu sagalee fida toon taane sagaleetu qabeenyaa fida. Sagalichatu fida. Waan duwwaa irratti sagalichatu waa fida. Waan hin beekamne, waan hin mul'anne irratti gaafa dubbattu sagalichatu waa uumuu danda'a. Mootota isa lammaffaa yoo ilaaltan, waa dubartittii Shuunam yoo fudhattanii ilaaltanii, Elsaa'i gaafa gara Elsaa'iin dhatte, Elsaa'iin birrii yookiin zayitii kenneef osoo hin taane sagalee kenneef. Mana kee keessaa maal qabda ittiin jennaan, zayitii cuggee xiqqoo tokko duwwaan qaba jette. Gali qodaa duwwaa ergifadhu. Dhaggeeffattaa? Isheen waan qabu jetti, inni immoo isheen kan isheen mana keessaa hin qabne garuu qodaa duwwaa dhaqi toolloo keessa keerraa qodaa duwwaa ergifadhu. Haleluuyaa. Namni sagalee qabu duwwaa hin qabu obbooko. Dhaggeeffadhu. Namni sagalee qabu duwwaa hin qabu. Sagalee qabannaan ati guutuudha. Sagalee qabannaan ati waan hundumaa qabda. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin hir'uun kee haa guutu. Maqaa Yesuus Kiristoosii wanti sitti hir'atee jiru galgala kana siif haa guutu. Sagalee. Aniifati sagalee qabna. Nuyi sagalee qabna. Maal jedha macaafni qulqulluun? Maal jedha Elsaa'i? Duumessi hin jiru. Bokkaanis hin roobu. Garuu dachaan kun bishaaniin hin guutaye. Eessaa dhufe sagalee dhakaa. Maarraase kamadoo tokko burdoo tokki amamalaata. Eessaa dhufe sagaleedha. የእግዚአብሔር ቃል ነው። dachaan kun garuu bishaaniin hin guutaye. Duumessa lagalle namichi bishaaniin argine. Garuu dachaan kun maaliin hin guuta? Bishaaniin hin guutaye. Radaa duuduu koo maamaa maashii laaraa doosoo ki abababa. Dachaan kun garuu bishaaniin hin guutaye. Nan dubbadha galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin. Haleluuyaa. Hir'uun kee haa guutu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin qofaan kee haa banamu maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriiti. Sagaleedha. Mee iddoo tokko isin dabala. Qulaatiyaas tokko 16 hanga 17 isin dubbise. Wanti waaqa keessa jiruu fi wanti lafa irra jiru hundinuu wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne warri teessota irra ta'anii fi warra mootota warri mootummaa qaban warri bantii waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhaman sodaataman isaan uumaman. Wanti hundinuu karaa isaa uumame. Isaafis uumame. Wan inni wanta hundumaa dura ture karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee in jiraataa jedha. Argitanii? Warra aboo qabanis warra nuyi jirra jedhamanis warra biyya bulchanis eenyumayyuu kan ta'e warra baay'ee sodaataman kan isaan uumaman sagalichaani. Kan uumes isaa kan inni uummate immoo akka fedhii waaqayyootti akka isaan jiraataniif itti uume. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti kamiyyuu aboo sirratti hin qabu. Sagalee kanatti aboo sirratti qabu obbo. Waan sittaasaa jiruun dhaggeeffati. Kan sirratti jireenya keerratti aboo qabu sagalee waaqayyooti. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee waaqayyoo kun sirratti haamu. Jireenya keerratti haamu. Mana keerratti haamu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Medda tokko isin dabal. Ibroota 1:2 maal jedha? Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilmi isaa kanaan waaqaa fi lafa uume. Waan hundumaas harka isaa
kennuudhaaf isa dhaabee jedha. Guyyoota bara dhumaatti kanatti karaa ilma isaa nutti dubbate. Waan hundumaas immoo isatti kennuudhaaf isa dhaabee. Dhageessee waan hundumaa dura kan ture isadha. Abbaan immoo nuyiidha. Barre isa kan inni kun immoo karaa isaa dhageenya waan hundumaa jireenyis akka jiru. Wanti hundumtuu harka ilma isaa jira. Ilmi isaa immoo eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos namni hin beeku taanaan jireenya hin qabu. Yesuus kana hin beeknu taanaan galma hin qabnu. Galgalli keenya hin jiru. Manni keenya hin jiru. Kanaaf Yesuus Kiristoos hin beekutu nurra jiraataa jedha. Haleluuyaa. Galgala kana namni sagalee dheeboota. Yeroo kana namni sagalee dheebotaa jiru. Mana isaatiin maqaa Yesuus Kiristoos humna sagalee kanaan gargaarame. Maqaa Yesuus Kiristoos humna sagalee kanaan gargaarame. Ora daadoo daabaa baabaa shiilaroo tokki abaa. Aggeere nama angibichin. Ila as dhufuun siif hin ta'u jedheen Yesuusiin. As dhufuun siif hin ta'u. Garuu sagalee kanaaf ergi. Naawwan kun fayyee. Haleluuyaa. Sagalee kanaaf ergi. Naawwan kun fayyee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan galgala kana dhimmi keenya hojjetama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana wanta itti dhabde uumamuu hin danda'a maqaa Yesuus Kiristoos. Ila humna qaba. Sagalichi jedha macaafni qulqulluun ila gaarota akka korbeeyyii hoolotaa hin utaalchisaye. Hin burraaqsisaye. Haleluuyaa. Qilxuu fuudhee firra naanneessaye. Wanti sagalichi dadhabee hin jiru. Ammayyuu fakkariiti. Isa si doorsisaa jiruun, isa wallaansoo siin qabaa jiruun, ani sagaleen qabaa jedhi maaloo. Haleluuyaa. Ati garuu sagalee qabda. Obboleessa koo obboleettii koo ati sagalee qabda. Metaa soko boka baabaa. Nuyi sagalee qabna. Jeetaa tootaa baabaa. Ati sagalee qabda. Sagalee jireenyaa qabda. Sagalee ulfinaa qabda. Sagalee mee jajjabinaa qabda. Haleluuyaa. Sagalee warra kaaniif ta'uu qabda. Sagalee biyyaaf ta'utu si harka jira. Hin sodaatin. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaan anaafiti sagalee qabna. Sagalee jireenyaa qabna. Sagalee ulfinaa qabna. Haleluuyaa. Mee faarfannaa kana isinii baneetan walii waaqeffannee waaqayyoodhaan isinii kadhadha. Tini baranne takka wanta badi jireenya lafarraa ishee aduugale. Hundumtuu wadda'ee badaa kaabiteessa kan gosa biijjira bantii waaqaa keessoo. Tini baranne takka wanta badi jireenya lafarraa ishee aduugale. Hundumtuu wadda'ee badaa kaabiteessa kan gosa biijjira bantii waaqaa keessoo.
jiraatu naangalee gooftaan kooka koo haalli nyaate. Yesuusii wajjin waraana kaase wanti waaqa keessa geesse na teessise. Akkanii ta'uun dhabaa yommuu kan yaadu eebba waaqaan kuufee kan biraan barbaade. Abdii kabaluu abdii bakkee malee abdii kabaluu abdii gurguutomlee abdii kabaluu abdii bakkee malee abdii kabaluu abdii dukkaanomlee. Koodi koo isa dhaa inni naaf kenname mirga waaqayyootu naaf bareegame. Biyya lafaa irratti bakka biyyeessa iddoo naaf kenneera mootummaa isaa keessoo. Jireenyi koo isaa manni koo galgala duunis bu'aa kootii keessa darbee galee. Abdii kabaluu abdii bakkee malee abdii kabaluu abdii gurguutomlee abdii kabaluu abdii bakkee malee abdii kabaluu abdii dukkaanomlee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhaan kee hiikamu, cufaan kee abbanamu, waan keessa jirtu keessaa bahi. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin sagalee kana dhagaa kan jirtan, iddoo garaagaraa teessanii sagalee kana dhagaa kan jirtan, humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin galgala kana bilisa baa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bilisa baa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin fayyaa. Gargaarama maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin hidhaan keessan haa hiikamu. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin galgala kana hidhaan keessan haa hiikamu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin gargaarama. Maalaadaadaa baabaa gargaarama maqaa Yesuus Kiristoosiin. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin gargaarama. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin gargaarama. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin gargaarama. Galgala kana gargaarama maqaa Yesuus Kiristoosiin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Sagantaa keenya karaa yuutuubii Siloam kan jedhu barbaaddanii sabskiraayib gootanii argachuu dandeessu. Sagantaa garaagaraa achirratti argachuu dandeessu jechuudha. Siloam jechuun Yohaannis 9 lakkoofsa 4 irraa kaasee yoo dubbistanii argachuu dandeessu. Siloam jechuun iddoo fayyinaati. Isa ergame jechuudha. Kan nu ergame Yesuus Kiristoosidha. Kan deebi'ee nu fudhatus Yesuus Kiristoosidha. Kan nutti hin fayyinus Yesuusidha. Kanaaf sagantaa keenya garaagaraa achi jala argachuu dandeessu. Gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa karaa peejii namoonni jirtan yoo jiraattanii kunoo mata duree sagantaa keenyaa Siloam kan jedhu kana argattanii itti fayyadamuu dandeessu. Waan garaagaraa waan baay'ee jiraan arguu dandeessu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Shalom. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.